lola Tigayro noromota dinanyati dinanyati Onna de vincile lolenye kero dinanyata Ya gabro yaro Zambada Onna de vincile lolenye kero dinanyata Ya gabro yaro Zambada Umni karu noromota kero lolenye Zambada Mijum valma zopontota Digero roti kalmata Wapsi kudamte ni salbata Ya gabro yaro Zambada Ya gabro yaro Zambada Onna de vincile lolenye kero dinanyata Ya gabro yaro Zambada Onna de vincile lolenye kero dinanyata Ya gabro yaro Zambada Omna vinin tu kesisa Aga chube kasamisa Karifanzi alamfata Sikubum se katendega Wap sikudamte ni salbata Ya gabro yaro Zambada Ya gabro yaro Zambada Umna vinin tu kesisa Aga chube kasamisa Karifanzi alamfata Sikubum se katendega Wap sikudamte ni salbata Ya gabro yaro Zambada Ya gabro yaro Zambada Mbuli kairo Nuti kairo michatarra dinanya Mbuli kairo Nuti kairo naromaya dinanya
We problem with any religion. Our problem is with dictator government. Only we have problem with our Abiy Ahmed leader. Deutschland, stop, 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 stop. Help the dictator, EU, stop, financing. Kenya, down, Abiy, down, Abiy. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free Abiy Rakasa. Free Abiy Rakasa. Free Jawahar Muhammad. Free Jawahar Muhammad. Free Bakale Garba. Free Bakale Garba. Free Shukut Walata. Free Shukut Walata. Free Lammi Benya. Free Lammi Benya. Free all Oromo political prisoners. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Abiy. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. Oromia shall be free. Oromia shall be free. All Oromo political prisoners. Free Jawahar Muhammad. Free Jawahar Muhammad. Free Jawahar Muhammad. Innagamu sagale kese free Jawahar Muhammad. Free Bakale Garba. Free Abiy Rakasa. Free Shukut Walata. Free Lammi Benya. We need justice. We need freedom. We need freedom. Justice for Ajali Hundesa. Freedom for Oromo people. Justice for Ajali Hundesa. Justice for Ajali Hundesa. Justice for Ajali Hundesa. Ethiopia government is a killer. Ethiopia government is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Down, Abiy. Down, Abiy. We have
genius leader. Jawar, he is our genius leader. Jawar, he is our genius leader. He is in the prison. Say, Obama, Majalagama, please. Hello, hello, Jintu, Arre, Jintu. I am the one. Say, I am the one. I am the one. I am the one. Make them free. I am the one. I am the one. Make free Oromo children. Oromo children.
Abi must go. Abi must resign. Abi must resign. Abi is a killer. Abi is a killer. Abi is a killer. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Justice. Justice. Boy, I got you. Justice. Boy, I got you. Justice. Boy, I got you. Free. Akkam jirtu fayyaa keessanii daawwattoota keenya ani maqaan kiyya Taajuddin Adam jedhama koree hiriira qindeessituu Frankfurt irraa dhufe jechuudha kan itti argamu iddoo embaasii Itoophiyaa biyya Jerman magaalaa Berliinitti argamna wanni isin beeksisu uggura embaasii kanaaf guyyaa shanaffaa bakka tana jira jechuudha jalqaba gaafa sanbataa galgala dhufnee guyyaa bariisaa wiixata ganama uggurre jechuudha akkuma seenneen alaabaa jaraa tana buufnee alaabaa teenya fannifnee akka isin Facebook hedduurratti argitan sanitti dhugaadhaan mirkaneessinee jirra akkasuma roobaa fi qorra osoo hin jedhin guyyaa shaniif bakka tana bullee jirra jechuudha ammas gaafa guyyaa kamisaa hiriira dubartootaa ture akkasuma har'a hiriira waliigalaa dhiiraa fi shamarraniin bifa tarsiimoo qabuun haala bareedaa haala qawwaadhaan falmii keenya argisiisaa oollee bakka tana geenne jechuudha kanaafuu dhaamsin ani isiniif qabu qeerroo biyyaatiif qeerroo fi qarree biyyaa warra mootummaa gabroomsaa kana mudditanii qabdan duubatti hin deebinaa haqa qabdanii dhugaa qabdanii lafa keessan irratti dhumaa jirtanii
abbootii teenna hawwataa fi abboota obboleeyyan keenya haga abbootii amantaatiin bahanitti muslima kiristaana sheekota qeesii osoo hin jenne duguggaa sanyii nurratti raawwataa jiran haga daa'ima ji'a sadiitiin bahutti argaa jirtanii kanaafuu baatanii falmachuu qabdanii duubatti akka hin deebine isiniin jenna. Nuti warri biyya ambaa jirru sagalee isinii ta'uuf waan isin barbaachisu hundaan isin waliin jirra qaamanillee isin waliin jiraachuu baannu qalbiidhaan isin waliin jirra deeggarsa barbaachisu isin waliin jirra isin jechuu barbaada duubatti akka hin deebine hin mootanii gamanuma gama qaama mootummaatiin waan kana ka ilaalan taate mootummaa Abiy Ahmed warri hoogganamtan duguggaa sanyii ilma namaa irratti oofaa jirtan kana dhaabbattanii osoo of laaltanii baay'ee gaariidha. Guyyaan tokko hin tara guyyaan borii guyyaan hadhaa kun hin darba guyyaan borii guyyaa biraa waan ta'eef jechuudha. Boru itti gaabbitanii mootummoota kanaan dura darbanirraa waa hedduu baratuu qabdan mootummoonni wayyaanee akkasitti nama fixanii warri lubbuun hafan har'a bakka seenan dhabanii cinqaa keessa akka jiran argaa jirtanii. Rabbii fi nama biratti illee irraa gaafatamta waan kana irraa deebi'uu qabdan isiniin jedha. Warri Oromoo taatan sabaan warri qaama Oromiyaa poolisii keessa jirtan akkasuma qaama hidhatee lolaa keessa warri jirtan yeroo isin ummata keessaniif dhaabbattan yoomi harmee teessan isin dhalte yeroo akka maletti ajjeefamtu obboleeyyan teessan xixinnoon yeroo gudeedamtu dhiigni ilmaan Oromoo yeroo lafarratti dhangala'u isin hagam jiraachuu fi galii mootummaa irraa argattan kanaaf jecha ruuhii teessan isin uume rabbitu harkaa isinii qaba. Rabbitu ilma namaa kana waan uume ilma namaatii miti uumaa uume hunda rabbitu ofirratti fuudhe anatu isa nyaachisa anatu isa obaasa jedhee kanaafuu tattaafattanii illee jiraachuu dandeettanii yoo mara dhabdan keessaan ummata biyya alaa miliyeenaan qabdanii rakkannee irraa kunuu sababa kanaaf jecha nuti harka qullaa jilla mee maatiin keenya maal haa nyaatu jettanii namnummaan tokko yoo gaafattan hin dhabdan jechuu kanaafuu duubatti hin deebine ooruu hin illee ka isin bahu taate obboleeyyan keessan hedduun du'aa jiranii duubatti deebi'aa ilmaan Oromoo hin fixina duguggaan kun nurraa haa dhaabbatu nuti akkanatti baanee iyyinu mirga nama tokkootu quufii miti eenyuttuu bu'uufii miti mirgi abbaa biyyummaa keenyaa haa kabajamu hawwata keenyaa fi abboonni keenya kadharaan dachii isaanii irratti ajjeefaman irraa haa dhaabbatu yaadni xumura mootummaa Abiy Ahmed tooftaa hedduu Oromoo irratti fayyadamaa jira inni guddaan amantiidhaan walitti buusuu jira Oromoon musliimaa kiristaana ortodoksii protestaantii hundi amantiin tokko rakkoo amantii hin qabdanii bakka kana dhaabbadhaa ofirraa ilaala islaama ajjeesee kiristaana ajjeesechaa jira masgida gubee kiristaanota gubeechaa jira beete eemnati yookaan charchii gubee ammas musliimoota gubeechaa jira inni kun nurraa dhaabbatuu qaba isa kana baay'isee isinii dhaamaa itti dammaqaa hanga qabsoon teenya galma geennutti nu warri biyya alaa qeerroon duubatti hin deebitu hinjifannoo ilmaan Oromootiif haa ta'u galatooma.
Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Oromo women. Justice for Oromo women. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Bisigina. Down, down, Bisigina. Down, down, Nafanya. Down, down, Nafanya. Down, down, Nafanya. Down, down, Nafanya. Free Jawad Muhammad. Free Habala Gerba. Free Hamza Borela. Free Hamza Borela. Germany. Deutschland. Stop. Financing Ethiopian region. Stop. Financing Ethiopian government. Germany. Stop. Financing Ethiopian government. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must resign. Maqaan kan koo Fatii Abbaa Maccaan jedhama. Kanan dhufe godina Jimmaa Raayee. Akkuma argitan guyyaa jalqabaarraa kaasee bakka kanatti argamee ture gaafa imbaasiin uguramu waliin turre gaafa uguramu yoo akkuma beekamu gaafa tokko labsinee odoo jarri gaafa tokkotti nu eeganu nuti immoo gaafa 31 asitti argamuudhaan imbaasii to'annee alaabaa keenya fannifannee akka gaariitti jarri yeroo jalqabaatiif miidiyaa jaraatiin illee akka alaabaan jaraa buqqee alaabaan keenya fannifame himanii jiru. Kun injifannoo guddaadha. Achiin booda qeerroon haala baay'ee nama dinqisiifatuun rooba aduu odoon jedhin heddummina baay'eedhaan namni hedduun ala bulaa ture tuutti roobuutu aduun gubuuni hagas gahee kaleessa immoo hiriira dubartoota hedduun kiiloomeetira hedduu deemanii dhufuudhaan daa'ima qabatanii qabsoon waan mana keessa nama teessisu waan hin taaneef bakka kanatti argamanii hiriirri dubartootaallee injifannoodhaan xumuramee jira. Xaliyaa keenya bakka adda addaatti galfannee jirra. Frau Merkel biratti xaliyaa galfannee jirra. United Nations warra mallaqa jara gargaaranu biratti xaliyaa keenya galfannee jirra. Embaasii Ameerikaatti illee akkuma sana injifannoodhaan xumurameera. Miidiyaan biyya kanaa gurguddaan dhufee nu ilaalaa ture, nu waraabaa ture, akka gaariitti nu hordofaa turanii, akka gaariitti illee nu dinqisiifatanii baay'ee emotional ture. Dubartoota ulfa, dubartoota daa'ima qabatan
lafarra jilbeeffatanii hogguu boohan harka wal qabatanii rakkoo biyya keessa jiru hammam akka emotional nu godhe gaazexeessota biyya kanaallee hedduu emotional godheenii jarrillee waliin boohuudhaaf akka barbaadanii irraa hubannee jirra. Hiriirri hadhaa immoo kan waliigalaa akkuma kana bakkoota important ta'anii biyya kana keessatti bakka baay'eetti godhame amma karaa embaasii Itoophiyaa bakka ugguramee jirutti deebi'anii jiru. Akka gaariitti adeemaa jira. Injifannoon egaa kan uummata Oromooti. Qeerroo biyya keessaatiif immoo dhaamsuu barbaannu waan isin taatan ta'uu danda'uu baannullee haga dandeenyu isinii waliin rakkachuuf yaalaa jirra. Qorras dararaas aduus fedhii keenyaan qeerroon keenya akkasittitu jiru nuti jireenya bareeda mana keessa gallee hin jiraannu jechuudhaan waan dandeenyuun isin faana jirra. Rakkoo isinitti fidu mallaqa qawweedhaan bitamee isin ittiin dhahamtanu dhaabsisuudhaaf illee yaalii adda addaa godhaa jirra. Kanas akka injifannu abdii guddaa qabna. Wanni isinirraa adda nu baasu yoo jiraate biyya kanatti bakka barbaanne itti dhaqnee yaada keenya akka barbaanne ibsachuu danda'u keenya embaasii ugguruu dandeenya, biiroo mootummaa dhaqnee waan barbaanne haasa'uu dandeenya. Seenaa biyya keenyaa keessatti 4 kiiloo fuulduratti hiriirri bahamee hin beeku. Achiin makiinaan illee dabarfachuu hin danda'u. Kaleessa garuu biiroo Firaa'u Meerkel biratti hooggantuu biyya kanaa biratti dhaabbannee akka feene achi buluuf illee koroorfannee turre waan qeerroon as jiranuuf jaraa wajjin tokkummaa qabaachuu waan qabnuuf jennaan bultuma kaleessa asitti jijjiirree ammas yeroo murtaa'eef immoo bultuma kan dubartoota ammoo biiroo Firaa'u Meerkel biratti immoo haga deebiin nu deebi'utti kan hin kaane achitti akka gallu abdii qabna. Nu jabaadhaa keessattuu qarreen awdaay qarreen hirnaa baay'ee isiniin boonnaa isinii waliin jirra information qabna itti fufaa nuti isinii waliin jirra isiniin jedha galatooma. Wanni ani jechuu barbaadu ani kan dhufee kan jiraadhu magaalaa naannoo Nurambargiin jiraadha. Kan dhufee biyya Itoophiyaa irraa biyya Oromiyaa keessa magaalaa Gaafa kan jedhamtu irraa dhufe garuu uummanni keenya baay'ee dararamutti jira. Uummanni biyya kootii baay'ee dararamutti jira. Manni barumsaa mana hidhaa ta'ee jira. Haati ilmoo isii dhiistee kan ilmoo isii jiraachistu naggaadee kan jiraachistu mana hidhaa keessatti isii dararutti jiranii ilmoon isii mana keessatti beela'u jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama onni jedhu obboleessa koo narraa ajjeesanii obboleeyyan koo nama lama mana hidhaa keessa kaanii obboleettiin koo ijoollee 5 qabdii 5 irraa fuudhanii mana hidhaa keessatti dararutti jiranii wanta akkanaa kana maal jedhanii waan garaa nama baay'ee garaan nu gubatee jira. Haati Oromoo baay'ee gubattee jirti. Maal nu wayyaa waan jennu hin qabnu kanaafuu wanti kun akka nu laallamuun jedhan. Oder ich wehre mich. Die Straße ist stärker als die menschliche. Morgen ist für viele zu spät. Ich stelle euch heute für die Frauen in Oromia. Abiy Ahmed muss gehen. Stopp Oromos. Freien Oromo-Gefangene in Äthiopien. Jawad Ahmed muss frei sein. Abiy Ahmed ist der
Abiy Ahmed is a dictator. The dictator. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must resign. We demand justice. We demand freedom. We demand equality. We demand democracy. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed must go. He's a killer. He's a killer. He's a killer. Abiy Ahmed must resign. Free John Muhammad. Free Abdul Nasser. Free. Abiy must go. Justice, justice, justice for all Oromo women. Gerechtigkeit für alle Oromos. Gerechtigkeit für alle Kinder. Abiy verhaftet Kinder. Abiy verhaftet Frauen. Abiy ist ein Mörder. Abiy seid alle diese leise. Abiy, raus, Netanyahu. Raus, Abiy. Raus, Netanyahu. Gerechtigkeit für Adanu Nesa. Gerechtigkeit für Adanu Nesa. Freiheit für Joe Mohammed. Freiheit für Hamza Warna. Freiheit für Begele Gerba. Freiheit für Dr. Shukruleta. Freiheit für Abdul Ghaza. Freiheit für alle politisch Gefangenen. Freiheit für alle Oromos. Äthiopien ist eine Diktatur. 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 Lässt Oromo umbringen. Abiy Ahmed, Premierminister, ist ein Mörder. Ist ein Killer. Abiy Ahmed must go. Abiy 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 must go. Okay, ani Ali Umar Nanjani, kan fe gudina baleji, ana roberrai. Aka guyyaa shanii tasarra bakka kana. Awal magaalaa itti fufe akka tasaa ta'e kaleessa miira keessa seenee darti figee jarri akka isaa mataanis lafa kanis narraa cabee ture. Kan narraa cabees suna kiisaan qaba. Kuni keenyaaf
Yoga titular kaya surkuni kaya kan kita nak cabe. So karena itu warga mereka kasih kawar biaya tiga kediwan teh. Aku mungkin dah mereka nanti mata biaya sempat tidak baca berwarna. Karena kapsul kena tuh kawar biaya teh. Akagari irtani, bare irtani Japan sempat dijerah. Ama kau akan sinjira tulen. Jero murasa akan tukang tele akan tengah tani. Walman pusna Japan itu berwarna. akkam jirtu nagaa keessanii qarreef qeerroo biyya keessa jirtan akkasumas warra biyya hambaa keessa jirtan hunda keessan bakka jirtanitti nagaan koo onneerraa sinaa qaqqabuun jara yaa saba koo yaa qomoo koo yaa lammii koo yaa dhiiga koo arragaa kan nuti argamnu magaalaa Berliin keessattidha. Ijoolleen keenya dafinootii kaasanii amma arraatti asitti argamu ani bilisummaan jedhama. Kaleessa dhufee kaleessa hiriira dubartoota marsaa lammaffaa ture qabsoon itti fufa. Warra biyya keessa jirtaniif waanan isinii dabarsuu barbaadu yaa qomoo koo ani biyya itti sareen kabaja qabu keessa jiraachaa isin ajajuu hin danda'u garuu yaadaan wanta barbaadanii as teenyee isiniif sagalee ta'uudhaan waadaa isiniif seenna sochii isin achii gochaa jirtanii baay'ee guddaadha galata qabdu nuuf enerjii ta'aa jirtu ammallee taanaan Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa akkasumas gootota hayyoota mana hidhaa keessa jiran lubbuun isaanii Rabbiin gadi harka keessan jira yaa saba koo yaa lammii koo yaa qomoo koo wanta gootanii achi keessaa hayyoonni keenyi ba'uu qabu. Isaan irratti mootummaa biyya keessa jiru irratti dhiibbaa fidaa jirtu waan gaarii gochaa jirtu garuu yaada tokko sheerii isinii gochuun barbaada ani si caalaa hin beeku garuu ammuma danda'u isinitti hima garuu isa dura nu of kolchaa akkuma isiniin jedhe ani biyya itti sareen kabaja qabdu keessa jiraachaa isin ajajuu hin danda'u ani waa tokko gochaa hin jiru guyyaa guyyaatti illee yoon hiriira ba'e wanti isin gootan irratti an parsantii tokko dabalee jedhee hin yaadu garuu namni yoo ba'edha kan jiraachuu danda'u yoo nyaateedha kan jiraachuu danda'u namni nigdii irratti argamu hundumtuu supermarkeetii isaa cufuu qaba ji'a tokkoof dhiigni ilmaan Oromoo yoo isinitti dhaga'ame Oromummaan yoo isinitti dhaga'amte gabrummaa kana jalaa hin baana jettanii yoo yaaddu ta'e dhiisa waan akka bakka supermarkeetii suuqiis wanta hunda cuccufuu qabdu ji'a tokkoof yoo baay'ateef jechuudha.
itti aansuudhaan immoo dildiya fakkeenyaaf kan Hararraa Direedawaa deemu kan Shawaa Wallagga deemu kan Jimmaa Finfinnee dhufu dildiya kamiyyuu cabsuu qabdu namni kamiyyuu gara kamiyyuu akka deemu hin dandeenye gochuu qabdu mootummaa biyya keessa jiru irratti baay'ee dhiibbaa fiduu qabdu akka inni deebii nu kennee hayyoota keenya beekota keenya mana hidhaa keessa nu baasuu fi baay'ee dhiibbaa itti fiduu qabdu yaada kanattis fayyadama abiyyiif dabarsuun barbaada egaa Amaariffaan dabarsuun barbaada maaliif noof kolchaa namoonni ilaalcha akka isaa qabanis seeraan akka isaan na caqasanii waan an dubbadhu akka baranii fi noof kolchaa yoon balleesseef siin jedha እኔ ላስተላልፍ የሚፈልገው ነገር ለአብይ ወይም ደግሞ ለአብዮት ካሳ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ነገር አስገድዶ መድፈር ከሚባለው ምንም አይተናነስም መደፈር ማለት 18 ዓመት ያልሞላችን ሴት ያለ ፍላጎቷ ወሲፍ ሰው ሲያደርጋት ብቻ አይደለም በማትፈልገው መንግስት ስር መኖር ለራሱ መደፈር ነው የሚባለው እና አንተ ለንግስናክ ብለህ ሚስትህን ለማስደሰት ብለህ የእናትን ህልም ለማሳካት ብለህ ካንተ ባመለካከትም ባስተሳሰብም የሚበልጡትን ስትፈልግ እየገደልክ ስትፈልግ እያሰርክ ነው ያለው እና እውነት ትቀጥናለች እንጂ አጣፋ ይላል ኦሮሞ ያደክበት ቃል ስለሆነ ይገባሃል ብዬ አስባለሁ ሹመት ማለት ወይም ደግሞ ንጉስ ማለት በሰው ልጅ ፍላጎት ወይም ደግሞ ሰርተ ሰው የሚሰጥክ ሹመት ነው እንጂ አንተ ገለ አስፈራርተ የምታገኘው ነገር አይደለም እና ይሄ ነገር አይቀጥልም አንድ ቀን አንተም ልክ ሂትለር ራሱን እንዳጠፋው የልጆቻችን ደም በየቀኑ ያፈሰስከው ያለኸው አንድ ቀን አንተን መልሶ ይደፋ እና እባክህን የኛን ወተት ጠጥተ አድገ በእኛ ባህል አድገ በቄሮ ደም 4 ኪሎ ገብተ ዛሬ ልጆቻችንን አትግደልብን እልሃለሁ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው maqaan kiyya Gannati Biloosaati ani magaalaa Berliin jiraadha hawaasa Oromoo Berliin kan jiru faana taaneetu hiriira dubartoota kaleessaallee gargaarree hiriirallee baanee akka koominiitii Berliinittis gargaarsa hundumaa waan barbaachisu warra dhiiraas hundumaa faana dhaabbanne hiriirri kun immoo kan barbaachisu mootummaa amma jiru kana mormachuudhaan Oromoo irratti waan gahaa jiru kana mormachuudhaan fayyadamuu dubartoota ajjeefamuu ijoollee hidhamuu dargaggoo keenyaa qeerroo fi qarree hibamuu fi ajjeefamuudhaan kan ka'e isa injifachuudhaaf isa fuuldura dhaabbachuudhaaf hiriira bahe kana hundumaa deeggarree nufillee hiriira baanee waan barbaachisu hundumaa goonee nyaatallee qixeessineetu qarree fi qarree keenya kunoo imbaasii Itoophiyaa fuuldura dhaabataniitu guyyaa 5 guutuu as gurguranii imbaasii Itoophiyaa Jermanii magaalaa Berliin kana keessatti isaan faana alkanillee as bullee isaanillee gargaarree isaan faana gurgurreetu injifachuudhaaf as dhaabbanneetu jirra. ammallee taanaan mootummaan kun amma hayyuuwwan keenya warra hidhe hiikutti amma dubartii Oromoo gudeeduu hin dhiisnetti amma daa'ima keenya ajjeesuu fi rakkisuu hin dhiisnetti ammallee taanaan nuti duubatti hin deebinu ammas hiriirra ammas hin baanaa waan nurraa barbaachisnu Oromoo hundumaa faana taaneetu qooda fudhanna akka hawaasa Oromoo Berliinittis akka Oromoo tokkoottis ani mataa kiyyaan faanan jiran jedha. Genocide in Oromia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Down, down, Abiy. 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 Down, down, Kenya. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Justice for Oromo. Justice for Oromo people. Justice for Oromo people. We demand
demand freedom. We demand justice. Justice. We demand justice. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Balbale Garba. Free Balbale Garba. Free Hiriira Gaza. Free Hiriira Gaza. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Lammi Benya. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Abiy must go. Abiy must go now. Abiy must go. Stop killing our people. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed must go. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Ethiopian government. Down, down, Ethiopian government. Down, down, Abiy. Abiy must go. Abiy must go. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Balbale Garba. Free Hiriira Gaza. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Hamza Borana. Free our journalists. Preisträger Abiy Ahmed erweist sich zunehmend als ein brutaler Autokrat. Seit seiner Ernennung zum Premierminister treibt er die Unterdrückung und Marginalisierung der größten Volksgruppe Äthiopiens, den Oromos, unvermindert voran. Das Militär, welches in 2 Oromo-Regionen stationiert ist, führt einen Vernichtungskrieg unter den Befehlen von Abiy Ahmed. Die ohnehin angespannte Lage in Äthiopien hat sich durch die politisch motivierte Ermordung des Sängers und Aktivisten Hachalu Hundessa am 29.06.2020 im Umland von Finfinde erheblich verschlimmert. Nach dessen Ermordung kam es zu einer willkürlichen Masseninhaftierung und Tötung von unbewaffneten friedlichen Demonstranten in Äthiopien. Die Anzahl der Getöteten bzw. Inhaftierten soll schätzungsweise bei über 7.000 liegen. Die Dunkelziffer sollte hierbei aber weitaus höher liegen. Zu den Inhaftierten gehören unter anderem Oromo-Politiker, Aktivisten, Intellektuelle, Journalisten und zahlreiche weitere Oromos. Daraufhin kam es zur Abschaltung des einzigen unabhängigen Senders Oromia Media Network (OMN). Als wäre das nicht schlimm genug, hat der Premierminister Abiy Ahmed eine Blockade des Internets im ganzen Land veranlasst. Seitdem solidarisierten sich Millionen von Oromos weltweit mit den Inhaftierten und forderten deren sofortige Freilassung und Gerechtigkeit für Hachalu Hundessa. Wenn diese repressive Politik der Regierung gegen das Oromo-Volk nicht rechtzeitig gestoppt wird, droht der Ausbruch eines Bürgerkriegs. Mit unseren Stimmen wollen wir die deutsche Öffentlichkeit und Regierung auf die Unterdrückung und aktuelle Lage unseres Volkes in Äthiopien aufmerksam machen. Wir fordern bedingungslose und sofortige Freilassung von den Oromo-politisch Gefangenen, Beendigung der Vernichtungskriege in Oromo-Regionen, Gerechtigkeit für Hachalu Hundessa, Freischaltung des OMN-Oromo-Senders, Abhaltung der demokratischen Wahl, Abschiebeschutz für geflüchtete Oromo, Stopp die Entwicklungshilfe für Äthiopien und die Aberkennung des Hessischen Friedenspreises. Deswegen stehen wir hier. Seit Montag sind viele von uns vor der äthiopischen Botschaft und schlafen dort, um wieder etwas zu bewirken. Wir haben keine Presse bekommen, deswegen bleiben wir genau hier stehen, weil wir das brauchen. Wir brauchen die Presse. Gestern waren die Frauen dran, gestern haben die Frauen demonstriert und heute stehen wir alle Klerus und alle Garis zusammen. Wir werden nicht gehen, bis die Presse kommt. Und deswegen frage ich euch, werden wir? Was wollen wir?
türkische Regime. Deutschland, Deutschland, stopp, stopp, stopp. Das Senden von Waffen an Äthiopien. Deutschland, EU, Deutschland, EU, unterstützt Oromos, unterstützt Oromos. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. We demand justice. We demand peace. We demand freedom. Justice for Chalu. Justice for Chalu Desa. Free Joe Mohammed. Free Bekele Gerba. Free Hamza Bolana. Free Abdirangata. Free Dr. Shukeleta. No justice, no peace. No justice in Oromia, no peace in Ethiopia. No
ashama ilmaan Oromoo idila addunyaa guutuu keessa jirtan kuno akkuma argitan kana gaafa Septembarii tokkorraa eegallee hiriira irra jirra tokko osoo hin boqatin kanaaf har'a kuno goolabuuf deemnee jirra sa'a 16 irratti ni dhumata jechuudha kuni dhuma ammaan tana so wanni ani dhaamsi ani dabarsuu barbaadu qabsoon amma deemaa jiru kuni qabsoo dubartootatti gaggeessa dubartoonni humna illee ni qaban beekumsa ni qaban sabboonummaa ni qaban taalentii malti taalentiidha dubartoonni kenna kanaaf ammallee guyyuma takkaan baanee nuti dubartoonni waan nu fidaa jirru argitanii jirtan guyyuma takkoon jijjiirama finnee jirra ammallee taanaan itti fufuu qaba kuni kadhumallee miti wanni isin dhaammadhu dubartoota biyya jirtan baha mana keessan taahina mootummaan nafxanyaan kun dubartiirra yoo dhukaase karaa irratti wagguma san akka daddafee mootummaa sanirra barcuma sanirra akka bu'u godhan hin sodaatina isin hin tuqu baha irti teennallee ijoollee mooraalii kennaa fi duuba dhaabadhaatii akka dubartiin baatu gadin cunqursina gadin dhiibina dubartiin haa baatuutii kararra humna nuu taha malee karaa nurraan cufina mana keessan nun qabina kana dhaamsa warra dhiiraaf dhaammadhu ammallee waan gaarii godhaa jirtanii itti fufaa isinin jedha isin humna nuu fi warri qeerroo qarreen ammoo qabsoo harkatti deeffattee qabsoo kana uf duratti geessu qabdi jechuudha kuni yeroo dhumaatii fi miti gana wali itti fufuuf deema jechuu nuti halkanii guyyaa rafaan jirru mana keessatti illee ciisaa hin jirru ala ciisaa jirra isinillee warri biyya jirtan ka'a bakka hundarra Harargee qofaa miti Arsii Baalee Wallaggaa fi Jimma Shawaa hundi keessan ba'a Boorana takkan hafina osoo guyyaa tokkotti bakka takkatti baatanii nafxanyaan kun barcumaan isaa akka malee socho'aa jirti ardiin itti sochootee waan jirtuuf dafee waan kufu ta'a ittiin callasinaa hin taa'inaa baay'ee isin galatoonfannaa nullee warri diaaspooraa itti fufuuf deemnaa asirraa ka dhaabatu miti kufuu gahee jira akkasitti hamilee argitanii jirtanii maallaqni hedduun irraa maallaqa faranjiin irraa fidaa jirtu irraa dhaabbatee jira nafxanyaanis itti kaatee jirti wal nyaachaa jiranii ganarra warabbiin wal nyaachisuuf deema Oromoon ammoo marta akka nama jibbinaan ittiin deebi'u nuti jibbine waan Oromoon jibbite ammoo waa takka umrii hin qabaatu abaarree jirra arguuf deemtanii waan Mallas Zeenaawii illee ta'in yaadattanii Abiyyillee akkasuma ta'uuf deema galatoomaa isinin jedha yeroo bira wal agarra. Egaa ani akka hawaasa Oromoo Barliinitti qophiin asitti ugguurraa embaasii kana gubbaarratti guyyaa 5 deemee kaasee qophii isaa kaasee keessatti qooda fudheen ture akkammoo keessummoota dhufan hundaa keessummoo sirtu gubbaarratti illee akka gaariitti goone kunoo amma akka argitan qophii keenya guyyaa 5 ugguurraa kana gara xumuroorra jirra. Qophiin kun calqaba gaafa guyyaa 31/8/2020 lafinoo darbe calqabe qophii kana gubbaarratti baay'ee itti eegganneetu qophoofne dargaggoota keenya qeerroo keenya dargaggooti qarree walumaa galatti biyya Jermanii keessa jiran icciitiidhaan ijaaruudhaan mari'achuun maal yoo goone bu'aa fida jenneetu akka gaariitti mari'annee booda gaafa 31 kana akshinii fudhanneen embaasii keessa gallee alaabaa mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa fannifatee uummata keenya ittiin fixu sana gadi buusne diddaadhaaf alaabaa qabsoo Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo fannisne gara sa'aatii tokko walakkaa idda ture booda warra poolisii faana waliigaltee godhuudhaan nutis diddaa keenya
embaasii ugguruu keenya akka itti fufnu waliigaltee waan gooneen kunuun bakka kanatti akka halkanii guyyaa uggurru hayyama nu kennanii uggurree kana duwwaa miti kaleessa immoo dubartooti Oromoo hiriira guddaa ba'anii turanii hiriira sana ba'an gubbaarratti wayyaa huccuu aadaa Oromoo uffatanii magaalaa keessa innaa deeman rakkoo isaanii yeroo himatan ummati Jarmanii warri tuuristiillee otoo nafiin warri gaazexaa afurillee dhufanii gabaasanii jiru. Har'a immoo kunoo asitti kana dura magaalaa keessatti hiriira guddaa tokko goonee jirra. Bundeskanselar amtee ishee bulchitu bakka sanatti deemnee waraqaa kennannee warra miidiyaa Oromoo irratti illee rakkoo qabnu kana deemnee achitti kennine. Kanuma faana utuma deemaa jirru miidiyaan guddaa France Agency dhufee akka gaariitti footoo fudhatee waan deemaa jiru kana gubbaarratti hubannoo fudhatee jira. Amma kunoo gara dhumaatti deemaa jirra. Baay'een itti gammade baay'een waan tilmaamne waan hojiirra oolchine caala hojiin hojjetame mootummaan Itoophiyaa kun guyyaa 5 guutuu hojii dhaabee jira. Biyya kaasee warri dantaa alaa kaasee maaliif nu ugguruu maaliif kana jedhu jedhanii baay'ee jeequmsa guddaa keessa seenaniiru. Kun hunda kan dhalate ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo kan akka Jawaar Mohammad kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Abdii Raggaasaa kan akka Dr. Shukut kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maqaa isaanii tarreessee fixuu hin danda'u. Hoogganoota keenya qabsoo kanaan deeman hunda ugguranii karaa biraati immoo ilmaan Oromoo ajjeesuun dubartoota Oromoo guduudun waan gochaa jiran kun baay'ee waanidha. Baay'ee hedduu abdii guddaa kan naa kenne yoo jiraate biyya keessatti qabsoon kun isa fiixa dhumaa gachuu kan raate har'a shamarranii fi hawwan Oromoo mootummaa kana dura sodaa tokko malee dhaabbatanii hiriira ba'uun isaanii hedduu nu gammachiisaa jira. Haamlee nu kennaa jira. Nutillee har'a waan kana asirratti hafidhu malee yeroo gabaabaa keessatti tooftaa fi sagantaa mari'anneetu yeroo gabaabaa keessatti dhufnee uggurraa duwwaa miti waan baay'ee waan har'a hicciitiidhaan qabanne waan hin himne baay'eedhaan uummata Jarmanii fi addunyaadhaaf rakkoo Oromoo kana karaa ibsinu hadda irratti hojjennaa kanuman jedha gaammaaf. What
Thank you.